Akkam jirtu daawwattoota keenya OBN International irraa oduu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin an Alamaayyoo Qannaati. Dhaabbileen Oromoo adda addummaa qaban mariin furuun kaayyoo qabsaaniif fiixaan baasuu akka qaban Dr. Jamaal Hassan himan. Lammiileen hundi dhimma hidha Abbayyaa irratti dhugaa jiru hawaasa addunyaa hubachiisuun oduu sobaa gama Ijiptiin jiru saaxiluu akka qabanis dhaamaniiru. Akaalu Baqqalaa gabaasa dabalataa qaba. Partileen Oromoo adda addummaa isaanii mariin furuu akka qaban biyya Ameerikaa kutaa bulchiinsa Nebraaskaa irraa Dr. Jamaal Hassan himan. Sadarkaa takkarraa arra miskiinummaa, hiyyummaa qabeenyaatii fi hiyyummaa sammuu tanarraa illee sadarkaa takkatti tarkaanfachuudhaaf yuunitiin teenya hedduu barbaachisaadha jedheetiin abdadhaan. Warri ammaan tana biyya bulchaa jiru mootummaan muummicha ministeeraa ta'u Dr. Abiy Ahmad fi uummanni organizationni amma gartee oppose isa godhu kun waliigaluu dandeehuudha qaban odoo ambatti hin baane. Yoo dadhaban ammoo amba fi yaamanii akkasi waliin ta'anillee waliin haasa'uun negotiate anammattiin amana. Maaliif yoo kayyatu taate eeguma ardiirra bituun dhaabbatte organizationa political organizationis haa ta'u business haa ta'u non-profit organizationii gartee business tola ooltummaatis haa ta'u negotiate namaa wajji godhuun hedduu barbaachisaadha. Addunyummaanuu akkasi dhaabbatte jechuudha. Ammoo ifa dura ifii walii galanii nama biraatii wajjin diplomatic dialogue waan janiin gartee walii galtee gaarii qabaachuun hedduu gaariidha jeetiin barbaadan. Hedduu gaariidha jeetiin yaadan. Diyaaspooraanis tokkummaan cimsuun biyya gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu akka qabudha. Odoo gareen tun haa qabattu, gareen siyaasaa tun haa qabattu, gareen siyaasaa taniin an deeggartu haa qabattu san dhiifneeti. Maaltu biyya sanii fi ummata biyya sanii gargaaraa irratti yoo xiyyeeffane dhugumaan akka rabbi keessa keenya argu odoo waan kanaan irraa bu'aa fudhadhe hin jenne irra walii gallee deemne gartee gara gaariidhatti gartee biyya san utaalchisuu ni dandeenya jeetii yaada. Ammoo yoo namuu garee qabatee gareen siyaasaa taniin an deeggaru qoftiin biyya san haa qabattu. Gareen siyaasaa taniin an deeggaru qoftiin waan akkana haa gootuu irratti kan xiyyeeffanu taate dhugaa dubbachuun biyyi suni gartee akkuma gartee slippery slope janiini wanni kana gartee philosophy kuni jechuun gaafa deemtee bakka takka namni tokko dhaqe kan lammadaatis dhufee bakkuma sanitti deebisu olma fiidee gaduma deebisuudha jechuudha gartee. Point irraa hoggaazii osoo hin geenye gaduma deebi'uudha jechuudha. Amata 20 boodaas haa ta'u 30 boodaas haa ta'u 40 boodaas haa ta'u. Akka san hin taane yoo gartee waa lamarratti xiyyeeffanne guddina biyya saniitii fi dimokiraasii gaarii biyya sanii irratti xiyyeeffanne waan paartii siyaasaa kan nuti deeggarru mataa keessaa if hayne biyyi sun ni guddatti nulleen gargaarsa gaarii godhuu dandeenya jeetii yaada. Idaarumsa guddicha Itoophiyaa irratti hojiin dippiloomaasii cimoo akka qabuu fi isaanis xalayaa pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiif barreessanii akka jiran himanii jiru. Biyya takka keessatti amma fakkeenyaaf biyyi kun bikki bishaan kun irraa bahu biyya teenya. Handhura teenya jechuudha. Bishaan kun anamma akka mataa kiyyaatti inumaahuu ni tureehuun ja'aahuu higartee dila kana guutuu odoo Itoophiyaan takkaa irraa hin fayyadamin turuu badii guddaadha. Warri Ijipti dhugaa dubbachuudhaaf har'a isa kana dura dhaabbachuu dhiisi jarana galatooma Itoophiyaadhaan galatoomaa jedhanii kan gartee waancaa guddaa madaaliyaa guddaa kannanii fi meenullee nuti isaa xiqqoo gartee qicannaa jedhanii malee kalolarra bannaa fi kagartee dhaadannoon adda addaatun jiraachumaa hin qabdu yoo dhugaa kataatu taate bishaan keenya bishaan lafa san keessaa bahu biraay Itoophiyaan gartee dilana rakkattudha. Bishaan sun yoo akkam xiqqaate parsantii 25 parsantii 30 illee waan ta'u ikoonomii biyya sanii guddisa jechuudha. Wanni kun jechuun odoo har'aaf hin tahin bishaan kuni future investment gartee ilmaan keenyaatiif investmentii guddaa biyya Itoophiyaa suni. Investmentii guddaa qabeenya gaarii sabaa fi sablammii biyya san keessa jirtu hunda odoo nama kanaaf saniif hin tahini. Kun jechuun akkuma jiruun dhalti biyya sanii odoo ummanni kun saba kana sani hin ja'in nations and the nationality of Ethiopia gartee walii galanii bishaan kana keenya jedhanii falmachuudha qaban. Tan lamadaatti ani waraqaa wanni jedhee katabe President Donald Trump
yoo gartee kan haala nagayaatiin gartee Dr. Abiy Ahmad gartee invite si godhee siyaamee gartee waliin mari'attanii karaa fakkaatutti akka Itoophiyaan jettee irratti murtee kan nu deemtan taate waliin gartee itti deemtee communication godhuu ni dandeessan. Ammoo yoo gartee dhaabbadheetiin kara Ijipti dhaabbadhee gartee Itoophiyaadhaatti roorrisa jettu taate yoo firraa teeyse irra gaariidha jetti warqaantii. Maaliif yoo kajeetu taate amma fakkeenya yoo bishaan tokko asammaan tana laal isteeta Texas kana hammaan tana Ameerikaa kanaa fi Meksikoon wal daangeessan jechuudha. Akkuma moyyaalee Itoophiyaatii fi kan moyyaalee Keeniyaa kana jechuudha. Yoo amma bishaanummaan akkanaa kun bahee gartee gara Meksikoo adeemu taate Ameerikaan har'aa miti guyyaa takkatti olteen bultu huguusan deeffatti jechuudha. So kuni waan karaa haqaa irratti tahini deemanii gartee Ijipti gargaarra takkaahuu nama biraa gargaara jechuun haala heeraa fi seera ilma namaa birattis womoon jettu international diplomaasii keessatti illee dhara Ameerikaanii gartee irraan tana Ijiptii wajji dhaabbattee gartee Itoophiyaatti roorrisa jedhanii lafaa ka'uu hin dandeenye jechuu barbaadeeti. Waraqaan hangasii keessaa qabdi. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp viizaaf hayyama jireenyaa hojjettoota biyya alaatiif kennamaa ture akka dhaabbatu murteessan. Uggurri viizaa fi hayyama jireenyaa hojjettoota biyya alaarra kaa'ame kun hanga dhuma bara 2020tti kan itti fufuudha. Gabaasa dabalataa qabna. Oduun masaraa mootummaa Ameerikaa White House ba'ee akka mul'isutti viizaa fi hayyamni jireenyaa lammiilee biyya alaatiif Ameerikaan kennaa turte kan dhaabbateef sababa weerara vaayirasii koronaatiin diinagdee Yuunaayitid Isteet miidhame deebisanii bayyanachiisuuf akkasumas lammiilee biyyattiif carraa hojii uumuuf kan kaayeffatedha. Murtiin Doonaald Tiraamp murteessan kun hojjettoota teekinooloojii, hojjettoota al-idilee fi hojii gaggeessitoota olaanoo irraan dhiibbaa gahaa jedhameera. Akka ibsa miidiyaaleef kennameetti yoo ta'e uggurri murtaa'e kun hanga dhuma bara 2020tti namoota 500,000 fi 25,000 ta'an irratti dhiibbaa uumuu danda'a. Gama biraatiin Doonaald Tiraamp vaayirasii koronaa dahoo godhachuun seera immigireeshinii hojiirra oolchaa jira jechuun qeeqni guddaan sirna bulchiinsa isaanii irratti ka'aa jira. Saawud Arabiyaan vaayirasii koronaa sodaachuun hajjii bara kanaa dhorkuu ishee beeksifte. Mootummaan Saawud Arabiyaa ibsa baaseen hajjii bara kanaa irratti hirmaachuu kan danda'an namoota biyyattii keessa jiraatan muraasa. Saawud Arabiyaan tatamsa'ina vaayirasii koronaa biyyattii keessa jiru hir'isuuf jecha hordoftoonni amantii Islaamaa guutuu addunyaarra jiran imala gara Makkaatti taasisan kan bara kanaa ugguruu ishee beeksifte. Miidiyaaleen biyyattii akka beeksisanitti sirni kadhannaa amantii kan bara kanaa Makkaatti gaggeeffamu bakka lammiileen biyyattii fi lammiileen biyya alaa dursanii Saawud Arabiyaa seenan qofti argamanitti kan raawwatu ta'a. Vaayirasiin koronaa bara kana tuunga'u ta'ee namoonni miliyoona 2 caalan gara Makkaa fi Madiinaatti ni imalu ture jedhameera. Hordoftoota amantii Islaamaa biratti imalli amantii gara Makkaatti taasifamu bakka guddaa kan qabu yommuu ta'u, bara kana garuu dhiibbaa vaayirasiin koronaa uumeen lammiilee biyyattii qofatti daangeffamee jira. Qondaaltonni biyyattii akka jedhanitti namoonni qaamaan walirraa fagaatanii akka jiraatanii fi nageenya uummataa eeguuf filannoon qaban imala sana ugguruu qofaa waan ta'eef tarkaanfii kana akka fudhatan beeksisan. Saawud Arabiyaa keessatti lammiileen 161,061 ta'an vaayirasii koronaan kan qabaman yommuu ta'u 1,300 kan ta'an immoo dhukkuba kanaan du'uu BBC'n gabaaseera. Egaan daawwattoota keenya oduun OBN International har'aaf qopheeffanne kanuma gama kootiin nagaatti.